يا Oromoyee be intelligent don't be andararas lumarratis wannin jechuu barbaadu obboleeyyan kiyyaa beekumsa haa barbaannu beekumsi guutuu nama godha faranjiin knowledge is power jettiin tanaaf akka harketti garuu namni keenya kitaaba dubbisuudhaaf sabriin qabu dhiyoota namaalin arke barreeffama Dr. Naafiyaat barreesse namni haa baruu jedhee irraa dubbisuu dhiisaniiti sambuusaadhaan xaqallananii sambuusaa itti gurguruu jiran kolkolo sila afaan biraallee ta'e nagaa bara afaan ingiliffaa afaan oromoo afaanuma beeynu khayru wa khayraati asumaanuu obboleessa keenya Dr. Naafiyaatiif dhaamsaan qaba I am sorry brother I feel your pain amma booda nama keenya barsiisuu yoo barbaadde kitaaba barreessuu dhiisi sirbaan kootuuf yeroo dhiyootti gara Vision Entertainmentiin sirba fayyaan faaya jedhu qabattee akka dhuftu abdiin sirraa qaba never give up brother I love you I am fine thank you nagayetti obboleeyyan